horiin dubartiin biyya arabaa jirtu dalagdu horiin dubartiin biyya arabaa teessu dalagdu harama wala hajji dhaqanunillee umraa dhaqaninillee sadaqatanillee hatta yoo biyya galanii toobatanillee toobanni isaaniin taqabbalamuu haga isaan horii tan agartanii duuba irraa qulqullaa'anii facaasanii firraa fixanii harka isaanii qullaa deebi'anii toobatanutti akkasumaan je'anii malli keenya maalii jetti kana dura gaafii kanallee deebiseetiin ture ulamaan islaamaa agartanii duuba dubartiin tokko ka rabbiif guyyaa akhiraatti amante qofaa isii safara ba'uun dhoowwaadha shari'a rabbii guddaa keessatti agartanii daangaa rabbii wasana rabbii cabsuudha dubartiin takka rabbi sodaachuu qabdi horiidhaaf jecha yookiin gartanii gandii homaan beeyne abbootiin agartanii waan beeyne ijoollee dubraa lafa gartanii ajnabiyyaatti karaa dheertuu tana ergachuun rakkoo guddaatu isaanirra bu'aa miidhama jismiitti isaanirra bu'aa akkuma isin dhageettan baharatti namni dhumataa jira duniyaattuu khasaaraa guddaa nama mudataa jira akhiraatti ammoo kasan caaltutu nama eeggata kuni maasiyaa addaati qofatti haanu hubatamu obboleen kenna maatiillee dubbisa namatti gaafatama gartee dubbisaa ajinsii gartee ijoollee dubraa guurtu tana rabbi sodaadhaa jechuun jira hin dubbisaa jirra dhaggeeffadhaa rabbi sodaadhaa jechuun jira horii barbaadaaf jecha jiruu namaallee halaaka duniyaatiif halaaka akhiraatti ittiin dhaqqabina jechuun jira abbootii ergatullee dubbisuu jirra ijoollee dubraa gartanii duuballee deemuu jirtullee dubbisuu jirra rabbi sodaadhaa jennaani kanaafuu gartanii intalti dubraa tokko manni sii gartee sadii uuma obboleeyyanii maana manni dubartoota sadii uuma mana siin itti dhalatte ka abbaa haadhaati rabbi nagaan si haa guddisu diinii irratti rabbi si haa guddisu manni lammataa obboleeyyan imaanaa mana abbaa manaati rabbi si haa bulchu ka heerumtee jirtu ka abbaa manaa qabdu walii galteef nagaa bareedduudhaan aannanii dammaan rabbi isaan haa bulchu bakka jiranitti manni sadaffaa gartanii ka dhiiraa fi isaanillee walumaan qabnu qabriidha obboleeyyan kiyya habiroo gartanii duuba jajjabduudha gartee dubartiin tokko mana ifiitii baatee ganda namaarra deddeemtee yookaan biyya namaa deemtee xayyaara kortee safaraan miidhama jiru kanaaf rakkoo isii mudatu rabbi qofa beekaa jira ijoollee lafa arabaa jirtu ijoollee lafa adda addaa jirtu hedduu dubbifnee hedduu boo'ichi waliin boonyee jirra obboleeyyan kiyya miidhama isaanirra ga'aa jiru ka qaama isaanirra ga'aa jiru ka diinii isaanirra ga'aa jiru rabbi qofa mee namni isaanii beekaa jiru hin jiru rabbi haa sodaannu dhiiga namaa nyaachuudha obboleeyyan kiyya kuni amaanaa kiyyaaf dhaamsa kiyya amma horiin isaan hojjetan hajjiin hin dhaqxu umraan hin deemtu sadaqattu siin tahu jechaan suni an daliilatti hin garree jedheetiin jira kana dura horiin agartanii aslii namni danfa ofiirraa horii halaalaa nama haraama dalagee waan badduu dalagee horii walitti qabe eessallee jiraannaan biyyallee jiraannaan tuni haraama dhugaadha horii haraama rabbiin taqabbalu laakiin horii dafqa isiiti manuma nama nagaafa mana nama sheekotiifa mana nama nagaafa dhugaa diliin bahumsa karaa deemsa siisun argame sun dilii mataa isiirra jiru toobattee rabbi irraa araaramuuf inni mala namni hedduun ijoollee teenyaa wallaalumaan deemuu jiran maatiin illee ka hedduun quban qabne deemuu jira gariin namaa jaalala horiitiif jecha gartanii ijoollee ofii lagatti allayyaatti qileetti darbuu jira kanaafuu haa ta'u deemsi gartee duraan bahame diliin suni horii isiin dhayitee dalagde haraaman godhu khilaafni ammoo keessa jira isiniin jedhee jira wal dhabbiin ulamaanii jirti horiin agartanii karaa malee nama seene karaa diliitiin nama seene halaala moo haraamaan ni jira laakiin namni tokko fatwaa godhee horiin ati dalagde cufti haraama kanaafuu gartee akkana ittiin dalaguuf ittiin akkana ta'uun hin ta'u jechaan agartanii duuba daliila khaasii barbaachisa kanaafuu inshallah taala rabbi haa sodaannu haa toobannu haa deebinu gama rabbi horii teessan immoo inshallah waan dalagaa halaalaa keessa harkattan ta'isin rabbiin isin quba qabu horii dalagaa halaalaa damooza keessan halaalaatiin waan haraamaatiin hin tahin horii isin argattan umraa teessan hajjii teessan abbaa teessan haadha teessan masjid rabbitiin jaartan quraanaan bittan sadaqattan rabbi isin irra taqabbala insha Allahu ta'ala ammoo diliin hin jirtu jechaa miti bashannanaa fi waan agartee akkanaatii fi haala adda addaatiin kaan yaasee kaan baasee kaan biyyaa walii